yeroo baay'ee storage bilbila keenyaa guutee nu rakkisa. Memory full jedhee yeroo baay'ee nu rakkisa jechuudha. Garuu ammoo osoo icciti ani video kanarratti isinii agarsiisuu deemu kana osoo beekne waa tokko hin dhiphannu jechuudha. Maaliif salphaamatti memory keessan free gochuu dandeessu jechuudha. Akkuma ani isinitti hime application tokko maleedha kan isin free gochuu dandeessan. Application tokko malee free gochuu dandeessu. Jalqaba irratti chaanaalii kootiif warra haaraa taatan awwalu app subscribe gochuun dhaggatinaa. Subscribe godhaatii maatii chaanaalii kootii ta'a. Video ani gadi like share gochuun dhaggatinaa. Kallattumaan gara qabxii har'aatti yoo deebinu jalqaba irratti settingii galtu. Settingii galtaniiti settingii galtu isa booda storage jedhu tuqxu. Storage jedhu yoo tuqxanii phone storage memory kan jedhu jira. Ni yeroo baay'ee fooniidhaan fayyadama waan ta'eef kan fooniin tuqee isa booda storage koo kana maaltu akka qabeeru footoo fi viidiyoon GB 0.7, muuziqaa and video audioon GB 0.3 dha. Kan baay'ee qabeeru other apps kan jedhudha. Other apps jedhuun tuqaan. Isa booda Google Play Service kan jedhu isinitti mul'ata. 200 megaabaayitii 246 qabeera. Photos megaabaayitii 234. Chrome megaabaayitii 223. YouTube Go megaabaayitii 218. Ani isa kan footoo irratti click godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Click erga goone booda maal goona? Clear data isa jedhu tuqna. Achirra footoon keenya hin badu jechuudha. Clear data yoo goone footoo application footoo jedhamti. Amma kan hin keessa jiru footoon jiru hin badu garuu akkasumaan free space naaf kenna jechuudha. Amma app size megaabaayitii 31.7 dha. User data dataan isaa 193 dha. Kana zeerootti deebisuu nan danda'a jechuudha. Zero byte. Amma free baay'ee gadi naa buuseera jechuudha. Storage koo kan biraa ammas application biraas akkasiin yaaluu dandeessu. Garuu hiriyoota koo wantan isinitti himu application fakkeenyaaf email keessan irraanfattu yoo ta'e Gmail faan godhina. Akkasiin godhina. Email keessan irraanfattu yoo ta'e password email keessanii password Facebook keessanii irraanfattu yoo ta'e akkasiin godhina. Garuu ani videoon ani kanaan dura hojjedheera akkamiin password email fi password Chrome yoo password Facebook yoo irraanfanne deeffachuu kan dandeessanii kanaan dura videoon ani hojjedhe jira. Isarraa ilaaluu dandeessu. Garuu ittiin fayyadamna kan warri password Facebook keessanii yaadachuu hin dandeenye. Isa booda kan footoo godheera. Footoo amma baay'ee hir'iseera jechuudha. Baay'ee hir'iseera kan footoo. Application biraa ammas gochuun hin danda'a jechuudha. Amma kan kine maasterii yoon godhe 95.8 daataan isaa megaabaayitii 4.5 clear data yoon godhe zeerootti gad deebi'a jechuudha. Zeerootti yoo deebi'u free space naaf kenneera jechuudha. Akkasiin free space baay'ee hojjechuu dandeessu.
Barnoonni koo har'aa kanumaa gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naaf ka'aa galatooma.